Hojjettuu manaa hojjechiistuu ishee ajjeeste dubartiidhaan gudeedde. Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa turtii guyyoota muraasa booddee ammallee qophii Oromiyaa 24 walitti deebineerraati. Xiqqoo dhukkuba ilkaanii waan na qunnameeruuf gidduu kana qophii isiniif qopheessuu dadhabuu kootti ifama guddaa isin gaafachaa har'a guutummaatti fayyeen walitti deebineerraati. Rabbi dhibee ilkaanii hunduma keessan irraatii haa qabu jechaa guyyaa har'aallee odeeffannoowwan dhaggeeffatamu qaban lama isiniif qabadheen dhiyaadheeraati. Hanga xumura qophii kanaatti laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun na waliin akka taatan kabajaan isin gaafachaa bilbila keessaniitiin alaarmii guuttattanii halkan ka'uu kan dadhabdan yoo ta'e appilikeeshiniin kun baay'ee isin fayyada. Sa'aatii barbaaddan irratti akka kaataniif isin gargaara. Wanta dabalataa inni qabu alaarmiin keessan yeroo iyyuu bilbila keessan bakka tokko tuquun kan dhaabbatu otoo hin taane gaaffiiwwan sasalphoo isin gaafatee gaaffii sana yeroo deebistan alaarmiin sun iyyuurraa kan dhaabbatudha. Liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Liinkii sana tuquun daawunlood godhaa buufadhaa amma itti fayyadama. Kallachumaan gara odeeffannoowwan kanaatti kan isin dabarsu ani Gammachiis Shoomeeti. Odeeffannoon kun baay'ee kan nama jibbisiisudha. Haa ta'utii garuu irraa akka of eeggannuuf baay'ee nu gargaara. Ta'e jedhamee yeroo odeeffamu gurraan ni dhageenya malee qabatamaadhaan abalutu godhe yeroo jedhamu haga ammaatti hedduun keenya waan beeknu hin qabnu. Haa ta'utii garuu magaalaa Finfinnee keessatti dubartiin hojjettuu manaadhaaf mana dubartii akka isheetti qacaramtee hojjechuu eegalte. Yeroo walirraan kunne waggaa 1 fi baatii 2 dubartii akka isheetiin dubartiin gudeedamtee jiraachaa turteetti. Kuni baay'ee ulfaataadha. Sanuu haati mana kanaa daa'ima gargaaruutiin kan beekamtu ija hawaasaa duratti yakka kamiyyuu hojjettee kan hin beekne gaarummaadhaan kan beekamtudha. Haa ta'uutii garuu hojjettuu manaa kana akkuma galchatteen guyyaa galchatte gochaa akkanaa gooti. Billaa nyaatatti hojjettu baafachuun hojjettuu manaa isheetiin uffata kee ofirraa baasi jettee gaafatti. Hojjettuun manaanis dubartii akka ishee waan taateef harmee maallaan jechuu keessanii isin biratti uffata koo yoon baase rakkoo maal qabaa? Billaa qabachuu maaliif barbaachisee jettee yeroo baafattu guutummaa qaama kee paantii kee yookiin immoo uffata keessaa dabalatee hundumaa baasii jettee haati manaa kun ni dorsisti. Yeroo kanatti hojjechuun manaa billaan fuuldura ishee waan dhaabbateeruuf uffata ishee guutummaatti ofirraa baasti. Kanaan booddee haati manaa kun peestiraa yookiin immoo rifeensa mataa dubartoonni kan itti luucceessatan ifaa elektirikiitti qabsiistee hojjettuu manaa kana dirqiidhaan ciibsisuun afaan ishee uffataan ukkaamsuun peestiraa kana humnaan qaama saalaa dubartii kanaa keessa galchiti. Hojjettuun kun durbummaa qabdu turte. Peestiraa yookiin immoo maashinii rifeensa sirreessu yookiin immoo luucceessuun kabaja ishee balleessite. Dhiigni hedduunis irra dhangala'ee shuggee yookiin immoo burcuqqoo dhugaatiin biiraatti dhugamuun adda ishee keessa bakka hedduu qaama ishee bakka garaagaraa erga rukuttee irratti caccabsitee booda guyyaa guyyaatiin hojjettuu kanaan dirqisiistee gudeeduu eegalti. Yeroo bakka tokko deemtu hojjettuu kana manatti hiiti. Yoommoo bakka hojii fagaattee deemti ta'e harka miilla ishee hiitee siree jalatti dhoksitee deemti. Namni kamuu mana dubartii kanaa galee hin beeku, yoo gales hojjettuu kana hin argu. Nyaataa fi dhugaatiillee haala dhala namaa barbaachisuun dubartiin kun kenniteefii hin beektu. Bifa kanaan waggaa 1 fi baatii 2 jiraatte. Yeroo kana gidduutti qaamni ishee bakka hedduu miidhameera. Ilkaan ishee fuuldura jiran caccabeera. Dugdi ishee bakka hedduu cuupheedhaan waraanameera.
bishaan ho'aa yookiin immoo bulluqa laphee isheetti gadi naquun guutummaa guutuutti gogaan ishee akka irraa qunca'u taasisteetti. Bifa kanaan erga turtee booda hojjettuun kun mana kanaa akka itti baatu dhabdee waan mana kana keessatti ta'aa jirtu waraqata irratti katabdee karaa foddaa darbatti. Akka carraa ta'ee namni karaa foddaa kanaa darbus waraqata sana fuudhee shakkiidhaan tarii dhugaa ta'uu ni danda'a jedhee buufata poolisiitti geessee kenne. Poolisoonnis yeroo dubbisan bakka haati manaa mana jirtutti mana sana dhufanii yeroo laalan dubartiin kun hidhamtee siree jala jirti. Battaluma qabanii dhuguma gochaan akkanaa mana kana keessatti kan raawwatu hin fakkaatu. Dhumarratti seeratti dhiyaattee haati manaa mana kanaa gochaa sadoomummaa raawwachaa turte kun hidhaa waggaa 14tiin adabamtee mana hidhaa seente. Waaqayyo gochaa akkanaarraa hunda keenya haa eegu. Namni tokko magaalaa Finfinneetti gochaan akkanaa jiraa yeroo jedhamu gurri isaa tole jedhee hin fudhatu. Dhiiraafis dubartiifis bara kana mana namaa galanii jiraachuun baay'ee ulfaataadha. Halkan qofaa deemuu re'aa hin beekne waliin michoomuu magaalaa Finfinnee qofa otoo hin taane hanga aanaa gandaatti gochaan badii kun gadi bu'eera. Keessumaa immoo kan dubartootaa kun barattoota yuunivarsiitii irratti baay'ee hammaataa jira. Kana dura kan nuti beeknu kan nuti dhageenyu dhiirri dubartii yeroo gudeedu yookiin immoo darbee dubartiin dhiira yeroo gudeeddudha. Dubartiin dubartii yeroo gudeeddu ani gurraaf yeroo jalqabaa kooti. Hojjettuu manaa ta'anii mana hin beekne qacaramuun kunoo kanaan nama ga'uu danda'a. Tarii wanti kun bal'inaan biyyaan baa kan jiru yoo ta'e immoo komentii jalatti naaf barreessaa. Gara odeeffannoo lammaffaatti yeroon isin dabarsiisu bakka kanatti immoo hojjettuutu hojjechiistuu ishee ajjeesee baqatee badaa. Gochaan kunis guyyaa 2 dura magaalaa Finfinnee keessatti kan raawwate yeroo ta'u hojjettuun manaa hojjechiistuu isheetiin albee fi ilmoo mooyyeetiin bifa baay'ee jibbisiisaa ta'een bakka hedduu waraanuun ilmoo mooyyee sanaatiin bakka hedduu rurrukuduun bakka ijoolleen namni tokkollee mana keessa hin jirretti ajjeestee akka hin taanetti dhiistee manatti cuftee baatee baddi. Haga ammaatti poolisiidhaan barbaadamaa jirti. Ammallee namni dubartii uffata adii godhattee suuraa kanarratti argamtu ijaan arge poolisiidhaaf gabaasuun qabsiisuu ni danda'a. Haati manaa kun haadha ijoollee 2 kan taate yeroo ta'u umriin ishee 60 magaalaa Finfinnee naannoo Askoo kan jiraattu yeroo ta'u sababa maaliin hojjettuun ishee waggaa 1 fi baatii 6 bira jiraatte akka ajjeeste amma yoonaatti hin beekamu. Seenaa jalqabaatiin hojjettuu manaatu hojjechiistuu isheedhaan miidhama. Seenaa lammataatiin immoo hojjettuu manaatu hojjettuu ishee miidha. Walumaa galatti Rabbi dhiifama isaa nuuf haa baay'isu malee barri keessa jirru baay'ee ulfaataadha. Gochaawwan akkanaarraa maatii keenya, ijoollee keenya, biyya keenya Rabbi nuuf haa eegu. Yeroo hundaayyuu Rabbii gaditti bakka jirrutti of eeggannee jiraachuu qabna. Maaltu yoom akka nu mudatu hin beeknu. Keessumaa yeroo ammaa kana maallaqaaf jedhanii ijoollee hatuu, ajjeesuu, gudeedamuu, butamuun baay'ee baay'achaa jira. Biyya keessas biyya alaas warri jiraattan ba'aa fi galma keessan irratti xiyyeeffannoo godhaan of eeggadhaan dhaamsa qophii Oromiyaatiin ganama kanaati. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatoomaa jechaa laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuun akkana deeggartanillee kabajaan isiniin gaafadha. Chaanalii Oromiyaatiin food sabskiraayibii 100 guutuuf namoota 200 gaditu hafee jira. Meegaa warri sabskiraayibiin godhiin akkanumaan dhaggeeffachaa turtan mooraalii keenyaaf sabskiraayib godhaa. Mallattoo bilbilaa maddiillee tuqadhaa. Appilikeeshinii moobaayilii hirribaa isin kaastu alaarmii fooyya'aa bilbila keenya jirurra adda kan taate sa'aatiin alaarmii yeroo ga'u iyyuu qofa otoo hin taane bilbilli keessan iyyuu akka dhaabuuf gaaffii sasalphaa sammuu keessan qoran gaafachuun yaadattanii xiinxaltanii hirriba keessan keessaa akka kaatan isiniif godhu liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Appilikeeshinii baay'ee gaariidha. Iyya alaarmiitiin ka'uu kan dadhabdan daawunlood godhaa itti fayyadamaa. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan.